Fakkeenya suuti jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa jennu. Wallahi waan isiimu. Gaafaan ansi qabe rikoordii keessa seenta. Gaafa embassy daite si gabbaa onne dalite san because I'm going to submit your bios. Fuula kee, sagalee kee, video kee submitting godha. Wallahi billahi tallahi osoo Oromoo miliyoona 60 jedhaniin tun miliyoona 30 dhumattee ka akka Jawaar Muhammad kuni nama lama nuu ta'e waan sheeyni kadhatee qeesiin kadhatee jaarsiin kadhatee dargaggeessi kadhatee dadhabe hin hiisiise amma guyyaa lama keessatti kiyya asirratti agartan kana jookar gaallaa ka ofiin jedhu kana fokkata fuula namaa hin qabne jaldeessa ilmaan namaa fixe lafee namaa caccabsee kan nyaatu jechuudha harsamni. Shama mataa gudureessuun rifeensa dheeressuun rifeensa duubadhaanii deemuun araadummaa nama hin fakkeessu. Yookaanis dhalayyeessa hojjetachuuf mana ba'anii biyya hambaa jiranii fi gammachuudha jedhee yaada sii galee sanarratti wantan mustaqama midhaan seenaa sagalee naataadha. Akka sagalee naataa dara ani ijoollee baddee isaati sagalee naataan beekaatiin cirmanaa minjaa malee warra baddee isaati. Bakka maatiin tijallee yoo dararamte akka dara rabbi biraan dhaabbattan qabamee hin jira. Qabamuu rakkoon qabdu. Gurbaan kun sodaachisee jira. Gurbaan Jawaar jettaniin kun wanni inni godhu eegale takkalleen taa'afu jirtu hullee isuuf ganama kana eda zaa torbomoo zaa jaalaa ibiirra jirti ammaan tana mana hidhaa jirti. Baleeja. Jawaar Muhammad galatoom ulfaadhu dalagaa uummata kee boonsuu fi gammachiisee uummannis gammachuudhaan sirraa jaallatee sirraa qeebalaa jiru dalagaa jirta. Innis maalii qorannoo geggeessaa jirtuun haqa Oromoodhaa kan beekaa Oromoo hayyoota Oromoodhaa jajjaboo Oromoodhaa guuree namni fixaa jiru sirni fixaa jiru gareen gurmaa'ee maafiyaa ta'eetoo dhimma dhuunfaa qabeenya ce'umsaa asitti argate tikfachuudhaaf jecha nama karaa isaanii kanarra dhufe guuranii fixaa jiran kana kan isaan haguuggii fuulaa uffanne namni nu argee hin jiru dhiiga abbaa feenee gannan lubbuu abbaa feenee balleessine gadisnannee balleessine namuu nu argine jedhan ati qoffortee baastee uummata Oromootiin mucaa keessan kinoo kanatu galaafatee intala keessan kinoo kana galaafate jettee uummataaf ifa godhaa jirta. Galatoomii bakka jirtutti rabbi si haa tiksu ammalleen gargaarsi rabbi si bira haa jiraatu kana kan godhe rabbi dhaloota amma jiru kana keessa sitti fayyadamee dhugaa uummata kanaa dhiiga uummata kanaa lubbuu uummata kanaa kan namni dhoksaadhaan faayidaa dhuunfatiif jaalala aanguutiif jecha galaafatu rabbiin si keessan fayyadamee dhugaa kana baasaa jira. Ulfaadhu kanumaan maalirra dhaabbadheetan jedhee keessaafuu dhiiga Mooyinqoo Baqqalaa kan dhangala'e lubbuu isaa kan akka tabaatitti baate san mucaa jabaa aga magaalaa Finfinnee ga'utti mootummaan sodaa isaa mootummaan sochii mucaan kun gochuu danda'u jabaadha. Nama nurratti kaasuu danda'a barattoota dammaqsuu danda'a jaamee magaalaa Finfinnee keessatti sodaatame adamfamee dhagaa tokkoon shimbira lama bifa jedhuun ijoollee bosona keessa haalaanis haa ta'u haala maleedhaan isaanii walitti hidhatte maallaqaanis bitamtee haa ta'u booji'amtees haa ta'u harka kennattees haa ta'u mootummaatti harka kennatteen isaanuma kana qabsaa wal fakkaatu walitti deebisanii wal galaafachiisan maaliif ajandaarra deebisanii nuu kennan kan nuyi miti kan ajjeesee waraana bilisummaa Oromootiitu osoo naa dhufee magaalaa seenee ajjeese jedhanii deebisanii nuu kennan kana itti fayyadamuuf ture. Milkaa'anis milkaa'anis bakka kana Oromoon sirriitti xiyyeeffatee ilaaluu qaba. Inni biraa wanti waan kana mirkaneessuu danda'u waraana bilisummaa Oromoo kan amma maqaa xureessuudhaaf sirni itti garagalchee isaantu magaalaa dhufee beekaa Oromoo ajjeesa jechuu barbaadan kana jalaa waraana isaa qulqulleeffachuu dhaaba isaa bilisa baasuu qaba. Akkamitti? Ati maal taanaan? Dr. Abiy deeggarraa lubbuuti yabaasuu dhufe. Ahmad footoo kee nama meeqatu laayikii godhame? Nama 15,000tu laayikii godhe. Okay, fotoon kee footoo baranaati moo footoo duraaniiti addaan nu baasi? Footoo kana ani hin beeku garuu anka baranaa natti fakkaati. Fotoon isaan itti ergan fotoo waggaa 3 duraati. Innis beekaa? Innis na wallaaleeti miti. Ati nama akkamiiti?
annama addabaabayii irra dhaabadhee gaafa inni kitaaba isaa eebbifatu Eessatti sila? nuuran bargitti Maaliif suuraa kee maxxansareenni addaan nu baase? Maaliif footoo kee FB irratti maxxanse? jiraanne kan amma na ajjeesuuf dhufe subhaanallahi alazim keeysattuu warri Jawaar Mohaammed poosti godhe lokshiina miidiyaa keessanii cufadha eda kuullee Yusuf poosti godhe kuullee Yusuf ganama kana maneedhaa jirti fuudhamtee jirti ganama kana salaata subiirra fuudhanii sagalee tana dhageeffannee haadha kuulleen kuttee jirti namoonni ammoo koomantii barreessitan isin rabbiin hin sodaatani Ahmad waan kana keessa harka qabaaf hin qabu maal yoo dubbatta maal ta'a fakkeenyaaf Ahmad dhugumatti yakka kana keessa harka qaba mucaa dheengadda qalame keessa harka qaba gara kanaan harka qaba lakki abboo Ahmad kana keessa hin jiru kanaan dura dogoggore waggaa 3 dura gizee takka jedhee lolli ka'u dubbate yeroo sanillee ammoo garana goree osoo hin taane miira keessa gale waa jedhe achi booda ammoo waan san keessaa baye ifatti hawaasa Oromoo dhiifama gaafate achi as namni kun waan kanatti hin deebine maa yaa ummata Oromoo haganuma dirasii dubbii shiraatiin haga yoom wal ajjeesuuf shira xaxxanise ani homaayyuu miti ani ilmoollee dhalee jira beeka ani ijoolleellee dhalchee jira akkuma jettan kana shiraanis yoon ajjeesuudhaaf karoorfatan ani nama ilmoollee dhalee yoo du'ellee seenaan qabuun dhugaa rabbii isinitti hima garuu akkamitti akka ani hin qabne na kaasuu barbaadan namichi zaalimee likkii taree waan namni itti ergu footoo itti ergan kana calima jedhee maxxanse footoo namni itti ergu calima jedhee maxxanse addan baafatu amma biyya keessatti wanti inni dalagu kanu fakkeenya suuti jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa jennu wallaahi billaahi tallaahi osoo Oromoo miliyoona 60 jedhaniin tun miliyoona 30 dhumattee ka akka Jawaar Mohaammed kuni nama lama nuu ta'e waan sheeyni kadhatee qeesiin kadhatee jaarsiin kadhatee dargaggeessi kadhatee dadhabe hin iyyisiise amma guyyaa lama keessatti poostii takkatti bichaan iyyisiise ganaa iyyitan warri mana madaamii keessa teettanii dhiiga miskiinaa irratti birrii kafaltanii koomentiidhaan gadi qabii qali akkasii itti rig balleessu lubbuu isaa jettanii marti keessan ganaa iyyitan osoo rabbiin nallee torbaanuma takkaaf akka Jawaar Mohaammed kana godhe warra dhiiga miskiinaatiin taphate kana wallaahi billaahi waan sadaan isin godhu akka tan sidaasin iyyisiisu akkatti haadhatee sanis afa gorra'ee akkatti haadha miskiinaa boojjisanitti si boojjisanillee aboo Jawaar Mohaammed maaluma siita wallaahi billaahi Jawaar Mohaammed osoo lubbuutu namaa kennamte Jawaar Mohaammed fuudhee si kenna maali jenna inuma jiru akka Jawaar Mohaammed warra kanaaf Jawaar Mohaammed abbaa kenna waan isin jennu maali Jawaar Mohaammed abbaa miskiinaati waan isin jechuun maali kanaaf amma abbaan gadaa gabbahee warra lubbuu namaa balleesse lubbuun isaa baaduu qabdi abbaan gadaa gabbahee kulli Oromoo marti gayyaatee majaati sheekaa fi qeesiin qaqara sodaatee jalese marti isaa gabbahee warri lubbuu namaa Saudi Arabiyaa keessa balleesse lubbuun isaa baaduu qabdi gadi baanee amma fuulee argannee miti erga fuulee rabbi nuu hire irratti sallafnee warra haadha miskiinaa boochise warra haadha miskiinaa iyyisiise warra miskiina qale takkaan gabbaanee irra dubbannee nullee likkii galchuu qabna calliftee barka leedeen gaddamaa jettee warri lubbuu namaa qalaa ture dhiifamaan keessa hin jiru walloon tuqan malee nama tuqu artiin tuqan malee nama tuqu kijibaa tuqan malee nama tuqu badabboo ganaan aboo Jawaar Mohaammed waggaa miliyoona miti waggaa tiliyoona nuu jiraatu aboo umriin kan kee ati namni gara dullummaatti deemamin ati gara ijoollummaatti nuu deeme aboo Jawaar Mohaammed nagaan naa tura namni haadha miskiina jiraatu viidiyoo kana sheer koppiliin godhite garaan haa gubatu warra miskiina qaleessanii viidiyoo kana sheer godhi